في iccitii guddaa tokko isinitti buufidha. Iccitii guddichi simmaa inni ani ayyuu fi iddoo surprising godhe. Surprising godhe dhugaa jechuun wanta eegamnedha. Akkam jirtu nagaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota kan koo nagaan qaba galata rabbii egaan har'a jechuudha waan baay'ee takka naarsee jechuudha son dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko naarsee sababni isaa maa inni gurbichi samoona kana ayyuun jaalallee koo ugaa dheeraa waliin turredha akkasuma wantoota baay'ee waliin dabarsinee turre jedhee viidiyoo isaan kana dura waliin hiriyyinatiidhaan isaa ta'u tarii akka carraa ta'ee karaatti walitti dhufanii isaa ta'u haala hojiitiinis walitti dhufanii haa ta'u namni waan itti walitti dhufu hin dhabu waa baay'eedhaan walitti dhufuu danda'a jechuudha. So viidiyoota kanaan dura darbanii sababoota gara garaatiin wal arganii jirru kuni viidiyoo yookiin suuraa waliin kan godhatan kan biraa qabu baasii raawwatee ayyuun jaalallee koo turte ayyuun jaalallee kooti jechaatidha jechuudha kan inni ture. So amma viidiyoo wayii har'a argitanani viidiyoo sanarratti waa baay'ee haasa'aa ture jechuudha gurbichi suni waan baay'ee takka nama dabbaru waan baay'ee takka nama jibbisiisu jechuudha agana kan jedhamne kan nama jibbisiisu. Wanti naarsi tokko maanni tokko faanii isin warri social media kuni jedhe aayidaa mataa keessanii yookiin immoo wanta tokko ofii keessanii uummattaniitiin hojjettanii waanuma namarraa fuutanii kan asiifachiin fiigdanii waan tokko namni dhugaadhaafis sobaafis jechuu danda'a namarraa fuutanii kan asiifachiin fiigdanii raawwattanii bubbistanii fi jedhe so tokkoffaa sumatu bubbeedha jechuudha yaa obboleessa koo dhaggeeffadhu sumatu bubbeedha jechuudha obboleettiin keenya kun hiriyaa keessaa taatu. Akka carraa ta'ee haala hojiitiin irree walitti koottaa. Guyyaan sun akka carraa ta'ee guyyaa dhaloota keetii haa ta'uti. Keekii sun isiniif qopheeffamee wajjiniin kabajuu dandeessu. Yookiin immoo hiriyaa kee kan walitti dhiyaatan yookiin kan waliin baratan yookiin kan waliin hojjetan ta'ee dhuftee lidatii kee kana sana si waliin kabajuu dandeessu jechuudha mucaan kun. Namni wal jaalatu tokko hiriyoonni keessattuu namoonni waliin baratan wal kabaju wal jaallatu waa hundarratti waliif argamu jechuudha. Malee jaalaluma isa waliin jireenya gara biraatii yookiin waan biraatiif walitti dhufuu qofa miti. Jechoon ati jechaa turtee fi waan ati dubbataa turtee fi wantoonni immoo har'a ati irratti viidiyoo hojjette kuni waan baay'ee takka nama aarsudha. Waan baay'ee takka jireenya mucaa kanaatiif illee akka daangaa guddaa irratti gootedha jechuudha kan nutti mul'ataatii jiru. Nuti jechuudha kaleessa dheengaddarraa kaasneeti jara kana kan waliin jiraatu ture. Ani mataan kan koo hanga waggaa 8-9 deema jechuudha. Ergan jara kana hordofuu jalqabee keessattuu Saayidoo, Sumayyaa, Abdii warreen Yaman keessa jiran hunda isaanii jechuudha kana jedhee si lakkaa'ee fixuu hin danda'u waggaa dheeraadhaafan hordofaatii ture jechuudha. Osoon chaalaa namataa kootii hin banatin jara kanan hordofaatii ture jechuudha. Osoon ofii kootii chaanaalii hin banatin. Jaruma kana osoon ilaaluun ofii kootii chaanaala banadhee chaanaala koorratti immoo fayyadamuu jalqabee jechuudha isaan irraa. Wanti nan isaan irratti hojjedhus immoo waan isaan gargar fageessu, waan isaan hadheessu, waan isaan narraa jibban tokko, waan isaan walitti buusu tokko miti jechuudha. Maaliifin kaleessa dheengadda dudda duubarraa ka'ee isaanuma hordofaatiin hin dhufe waan ta'eef waan isaan miidhu tokko isaanii miti namoonni biraallee waan miidhu tokko isaan irratti hojjedhu jechuudha. Namni kunis akkuma kan kooti jechuudha. Namoonni isaan irraa fuudhanii viidiyoo hojjetan waan isaan miidhu isaan irraa hojjetan jechuudha. Nama tokkorraa viidiyoo irraa fuutee yookiin immoo jecha namni sun jedhe tokko ati fuutee raawwattee raakshin gootee irratti hojjechuu jechuun nama sanas guddisuu jechuudha. Siigaltii nama sanas guddisuu jechuudha. Malee nama sana yookiin xiqqeessuu yookiin immoo nama sana gara sooshaal miidiyaa kanarraa balleessuu miti. Akka yaada kan keenyatti yookiin immoo akka yaadni namni kamiyyuu akka itti hojjetaa jiru jechuudha. So ati garuu anoo akkana jedheetii fidee isinoo maaliif narraa fuutaniitii hojjettanii? Maaliif waan kana qabattanii ittiin kaatanii? Maaliif waan kana gootanii jettee jechuudha. Akrar gootee kanatti dubbataatii jirtu. Ati wanta ati fidde kuni wanta ati jette kuni waan gaariidha jettee yaaddeti. Waan kana gaafa waan kana siif godhatteetuma idiit gootee waan kana gadi baastee fiddee gara sooshaal miidiyaa kanarra keessu kan irra jirtu sooshaal miidiyaadha. Mana kee keessatti miti suura kaastee mana kee keessan kaawwanne. Viidiyoo wayii gootee televizyiina kee irratti teessee ni ilaalle. Mana kee keessatti jechuudha. Baastee sooshaal miidiyaa irratti laxxaftee intalli kuni
haadha manaa koo yookiin hiriyaa koo waggaa dheeraa waliin jiraataa turedha jette. Sababa kana ta'eefu nuti jara kana yeroo dheeraadhaaf hordofaatii turre. Yeroo dheeraadhaaf faana turre. Nama isaan jaalatutu jira. Nama ayyuu jaalatutu jira. Kan ayyuu jibbutu jira. Kan Saidoo jaalatutu jira. Kan jibbutu jira. Kan Sumayyaa jaalatutu jira. Kan jibbutu jira. Akkasuma namoota biraallee jechuudha. So even erga oggaa tokkoon gadii kanatti ji'a 8 salgaffaa kana jidduu keessatti qabee namoonni hundinuu budunii uummatanii jara kana waliin adeemaa kan jiran hedduutu jira jechuudha. Kan Saidoo duukaa deemus hedduutu jira. Kan Sumayyaa duukaa deemus hedduutu jira. Kan ayyuu duukaa deemus hedduutu jira jechuudha. Dudda duuba isaanii osoo isaan hin beekin dudda duuba isaanii kan deemaa jiru baay'eetu jira jechuudha. Namoonni baay'ee sii galtee. So gaafa ati mucaa kanarratti waan kana qabatteetii dhuftu eentu zim jedha jettee yaadde ati gaafa sana garuu eentu callisaa eentu zimmi jedha waan kana arganii raawwatanii zimmi jedhu jettee yaaddeeti moo atummaanumtiyyuu maqaa isaaniitiin qabattee guddachuu barbaaddeeti maqaa isaaniitiin qabattee bakka guddaa ga'uu barbaaddeeti malee ati har'a yoo akkanattiin dhufte ayyuu fi Saidoo bichaa dhiifama gaafattee iyyuu kan deebitu mitiyyuu. Ummata social media kanarra jiru keessattuu namoota Sumayyaa fi ayyuu Saidoo fi ayyuu jala deemaa jiran hordoftoota isaanii dhiifama gaafachuu qabdaa turte jechuudha. Hordoftoota Saidoo fi ayyuu dhiifama gaafachuu qabdaa turte. Balleessa kana isaan irratti jechuudha kanatti hojjette. Saidoo fi ayyuu qofa irratti miti jechuudha. Saidoo fi ayyuu qofa miti dhiifama gaafachuu kanatti qabdu. Hordoftoota isaanii mara isaayyuu gaafatu qabda. Kanaafiyyuu namoonni dhufee raawwatee maamila sii ta'e kun hundi isaayyuu hordoftoota ayyuutiif Saidootti irraayidha. Maaltu Saidoo irratti uumame? Maaltu ayyuu irratti uumame? Kan jedhan gaafa ati jecha kana achirratti jettu dhufanii ilaalan. Gaafa dhufanii ilaalan immoo jechoonni ati achirratti jechaati jirtu ayyuudhaaf gocha gaarii yookiin immoo jecha gaarii miti. Osoo Saidoon gaafa sana as keessa jiraate osoo Saidoon yeroo sana akka carraa ta'ee biyyum kana keessa yookiin ayyuu waliin jiraate gaafa Saidoon viidiyoo sana argu ayyuu calliseetuma ishii ilaalaa ture. Calliseetuma ishii ilaalaa ture gaafa san qoy. Innaata akkasittiin irratti jirtu. Moo waliigaltee wayitiin waliigaltanii viidiyoo kana gaafa inni achirraa ishirraa siqu waliigalteedhaan hojjettanii raawwattanii nu inni burjaajessaa jirtu. Nu inni jaanjessaa jirta. Akkas yoo ta'e immoo nutti nimtu isa maal eegee qabattanii waan argitan hundumaan kaattutti. Ati kana argiteeti miti wanti kun akka karaa guddinaatti si oofu argiteeti barka kana fiddeetii dhufte. Akkasi guddisuu argiteeti bar malee akkasi xiqqeessuuf miti. So kanaaf iyyuu jechuudha waan tokko yoo namarratti hojjettan yoo beekumsuma mataa keessanii keessaa yoo waanuma tokko bakka ofuma keessanii kalaqxanii hojjettu yoo taatanii waan nama miidhu tokko waan nama kuffisu tokko waan namni namarraa jibbu tokko hin hojjetina. Bakka nu'iin achi asee gana namarratti raashin gootanii maaliif hojjettu? Hojii mataa keessanii uumtanii hojjettanii jechuu osoo hin taane ati mataan kan kee jechuudha. Geechoo kan jedhamtu kuni ati mataan kan kee gaafa waan tokko hojjettu ati ayidaa mataa keetii baafattee hojjechuu dandeessa miti hojjechuu hin danda'a jetteetta miti hojjechuu dandeessa erga taate waan nama miidhuun hojjetin waan nama kuffisuun hojjetin waan nama buseessuun hojjetin waan namaa fi nama wal ficcisiisuun hojjetin. Osoo Saidoon as jiraate gaafa sana ayyuu calliseet ishii ilaalaa ture. Odoo ana faana jirtu edaa ati baatee nama faana jiraataa turte. Osoon ani sin beekin lakkaa ati nama akkanaa turte. Akkas jedhama moo hin jedhamuu ture. Akkas ta'a moo hin ta'uu ture. Mi'atummaa numtuu gaafa jettu. So kanaafiyyuu waan hin taane namni kamiyyuu waan nama gadi kuffisu tokko. Waan sammuu namaa gadi cabsu tokko. Waan silaa waan namni suni godhe ebeluu waan akkanaa jettanii ebeluun mee nama akkanaati ekeleen mee nama akkasiiti isheen mee waan akkanaatu hojjetti ishee waan akkasii gooti jettanii namoota irratti waan hin taane hojjetina. Yoo karaa guddinaatti rabbi nu guddisa ta'e waan xiqqashuudhaan nu guddisuu danda'a. Yoo immoo karaa carraa keenya ta'uu baate asumatti hafuu dandeenya jechuudha. So kanaafiyyuu ofii balleessitanii
namarra cubbuu hin kaayina. Ofii keetii gadi fiddee yaabboleessa koo jechuudha. Ofii keetii waan hundumaa idiit gootee gadi fiddee nutti argisiistee maaliif waan kana gootanii nuun hin jedhin. Kanuma bakka dubbiin kan koo'ee galatoomi maal.